President His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan said on X today, I extend my best wishes to all those celebrating Orthodox Christmas in the UAE and around the world. May this day bring you akkuma dhageessanii hundumti keessan ijoolleen Emiratii keessa jirtan bakka gammaddanii gammachuu baay'ee tokkoon gammade እንግዲህ akkuma beekamu mootummaan Dubaay sarraatanyootaaf qarshiin akka dabalamuuf dubbatee jira. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko gammade isinillee bakka gammaddan isin jechuun jaalladha. Ittaan suudhaan immoo waa lamaadha kan dubbatee guyyaa kaleessaa ayyaana gannaa ture baga isiniin ga'ee jedheeti jira. Egaa guddaa galatoom jennaan asumarraan baay'ee tokko amsagganachuu barbaanna. Waaqayyoon isaa eebbisu bakka nama laphee qulqulluu qabudha. Ni beektu hundumti keessanuu nama laphee qulqulluu qabudha. Dhugaa dubbachuuf hedduutu akkanatti tole. Isinillee bakka gammaddan isiniin jechuu barbaada. Dhugaa mootummaan biyya kanaa ni beektu baay'ee kana manan jedhamne baay'ee namatti tola jechuudha. Ingitii dhugaa dubbachuuf wanti biyya kana keessatti ni beektu Dubaay kana keessatti namni reeruu rakkatu waan hunduma nama hubatu nama rakkina namaaf hubatudha. Mootummaan biyya kanaa waaqayyoon akkanumatti isaa jiraachisu dhugaa dubbachuuf biyyi isaa nagaa qaba salamaawidha. Hidhaan dararuu akka biyya kaanii namoota hedduu biyya kana keessaa ni beektu. Zeegan biyya kanaa namoota muraasa xiqqaadha. Garuu zeegaa biyya biraatitu miliyootamaan kumaatamaan kan caalu zeegaa biyya biraati jechuudha. Nu dubbate kan yeroo kana keessatti salamaawitiidhaan dhugaa dubbachuuf odoo biyya isaa biqaa seeran biqaa namoonni baay'een Araboonni illee ta'ee zeeginatii biraatillee irraa irree kan dhufan sirriitti mootummaa kana amasagganatu jechuudha. Maaliif nama amala qabu nama uummata isaa dararree nama uummata isaatiif bakka guddaa qabudha. Nama uummata isaa jaalatudha. Uummata isaa osoo bichaa osoo hin taane uummanni biraatirree baay'ee isa jaalatu jechuudha. Maaliif waan amala qabuuf biyya kana keessatti namni tokko ta'ee jiraata. Itoophiyaanis osoo akkas ta'e osoo namni jaalala waliin qabaate biyyi keenyallee aftaamii ta'a. Nagaa dhabuurraan kan ka'e salamaawiti dhabuurraan kan ka'e kan biyyattiin akkanatti malee Itoophiyaan qilleensa dirree taanan waa hundumaan taanan biyyoonni Itoophiyaa gahu hin jiru. Garuu immoo isheen nagaa dhabdee nagaan bakka hundatti beektanii nagaatu caala bakka hundumaa waa hunda kan dursumaadha. Nagaa jaalala fiqiriitu caalaa jechuudha. Waa hundumaa dhabamee osuma waanuma feeyyuu dhabame ta'ee an akka nagaa hin jiru. Amma fakkeenyaaf mana tokko keessatti omaayyuu dhabdee nagaan jiraate nagaan gaafa jiraate jaalalli gaafa jiraate waan qabdu san wajjin nyaattee bulta jechuudha. Garuu immoo nagaan hin jiru qabeenya hin jira taanaan maafi faayida qabeenya abbaa qabeenyatii biyyi nagaan qabdu si jibbisiisa bakka osuma qabdu biyya si jibbisiisa. Maaliif nagaan hin jiru? Namni nagaa barbaada tasgabbii barbaada. Nama adarrattan kaasee waa'ee mootummaa biyya kanaatii Emiratii jechuudha. Naan dhugaa dubbachuuf biyya kana kan dhufee tureetiin jira. Amma kana hundatti waa takka biqaa guyyaa takka waggaa biqaa baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf kanan gammadee jiraadha jechuudha. Mirgi nama ammaatillee hin eegama. Biqaa baay'ee tokko kan namatti toludha jechuudha. Ani akkasii waanuma hundaafiyyuu ijoolleen qaamaa qabdanii akkasumas immoo waraqaa qabdanii dammoonni keessa gadi lakkifamaa sitti amma dubbate waan ta'e guyyaa kaleessatti kan kana dabarse kanaaf hin dabaluu jechuudha. Kaayyaa dirqama isaaniiti kun isaanillee hin dhaga'u. Warreen waraqaa qabdan gara seeraa qabeessan jirtan gaafachuu dandeessu jechuudha. Beeksisni kun qaqqabee jechuudha. Akkasiin yoo darbes akkanumatti kan
ofuma isaaniitiin jedhanii dabalanii jechuudha. Mootummaan dubbate wanti mootummaan dubbate sun dirqama isaaniiti. Damooza isaaniitillee hin dabalaaf sararatanyaadhaaf illee dabalaa jedhee beeksisa baasaa jechuudha. Kanaafuu baay'ee gammaddan siniin jedha ijoolleen Imireetii keessa jirtanii. Miila darbee kan Saawudiitillee jedhamee ture. Amma ammaatti dabalamuusaa warroonni waraqata qabdan kan jedhamu ture. Dabalamne ta'ee hin beeku. Damooza isaan mootummaan gaafa damooza dabaleef sararatanyaadhaaf illee akka dabalamuuf jedhee dubbataa jechuudha biyya kana keessatti. Salariin gaafa dabaluuf isaaniif saratanyaan illee akka damoozni dabalamuufi jedha. Waan akkasiitii waggaa lamaan waan akkasiitii kan waan kan jala qabanii amma ta'e dabalaniif ana akkasiin jedha obboloota koo. Egaa beeksisni tokko yeroo dhufutti immoo kuni sobaa jechuu dhiistanii deemtanii dubbisuu dandeessu jechuudha. Beeksisa imbaasiin wantoota akkana yeroo baay'ee barreeffamaan gadi lakkisa. Amma guyyaa kaleessaa yeroo lamaadha beeksisni kan dhufe. Beeksisni suni guyyaa ayyaana ortodoksii muummichi ministeera yookiin immoo mootummaan biyya Dubaay baga geessan kan jedhu baga isiniin ga'e baga ayyaana ortodoksii kana irratti yoo innillee Dubaay kanatti ni beeka. Haa ta'u malee mootummaa keenya walii galu waan ta'eef hiriyaadha yookiin immoo booddanyaadha. So baga geessan kan jedhu dubbatee ture. Deebi'ee immoo salariin haddama yookiin immoo saratanyaadhaaf hojjettoota akka dabalamuufi jedhee dubbateetii jira jechuudha. Kanaaf yeroo uummata isaatiif hojjettoota isaatiif dabalee saratanyaadhaaf illee dirqama dabaluufiin dirqamaa jechuudha. Ofiidhaa yoo salarii hin daballeef garuu hin dabalamu. Yoo inni dabalee saratanyaadhaaf illee dabalaafi jedha jechuudha. Innaa kaleechi dubbatee beeksisaa argee jechuudhaani. Innaa kanaaf isiniin jedha soba jettaniitoo ani waan dhugaa ta'e qofa kan inni fiduu kuni sobaan hin danda'amu jechuudha. Kanaafiyyuu mana kanaaf warreen haaraa taatan like subscribe godhaa. Asitti dabalamaa isiniin jedha wantoota adda addaa wantoota gara imbaasiitiin dhufu wantoota adda addaa kan darbu hunda waa'ee poolitikaa osoo hin taane kana ni qabadhee isiniif dhufu ta'aa isiniin jechuu jaalladha. Asumarraanii waan akkasiitii warreen gaafii qabdan gaafachuu dandeessu. Gaafii keessan immoo isiniin deebisuudhaaf ani qophiidha. Wanta gaafii isinitti ta'ee wanti ana yookiin immoo wanti anarraa isiniin galuu didee yookiin afaanin illee ta'u yookiin immoo waanuma biraatiin illee ta'u yookiin immoo wanti nanaasa ogumsiniif galuu didee gaafii na gaafachuu dandeessu isiniin jedha. Asumarraan immoo mana kanaaf warreen haaraa taatan illee subscribe gochuun yeroo baay'ee isin bira gahaa jechuudha. Wanti gaafii isinitti ta'e wantuma hundaayyuu na gaafachuu dandeessu yookiin immoo saanduqa jalatti barreessuu dandeessu. Ani immoo laalee isinii deebisuu hin danda'a isiniin jedha. Turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan naa turaa. Baay'ee nagaan oolaa. Hundumti keessanuu baay'ee isin jaalladha.